أصل رباتي ونين هددوف هنك أبدوان خبجا في قول urjii siifin dhiisaa garuu waan ajaa'ibaa sitti as baasuudha atiin baana beekisa gosummaan irratti oofti jechuu wayyi. Bikki kana gosa gosa namni wal ajjeesan jiru namni waa wal godhan jiru gosa gosa nati odeessitu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daawwattoota fi hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii. Akkaan Faayiza dubbadhee dachaas irratti quba qabdan laakiin dachaas qaceelloo dubbii na barbaadu jira. Ani jechuun kiyya wanni na aarsee asirra na baasee na lolchiise maaliif Faayiza gubbatti dhalaa fiddee siin fuudha jettee deemii dalagi jettee wal tahanii mana kireessitee isii wajji deemtee mana kireessitee maaliif gaadhalaadha akkana gootaa dhalaa wajjin dhalannee jechuufin as bahee jechuu loolaan Faayiza wajji nyaanne dhuguma obboleeyyan rabbiitii nama wajji nyaatee wajji dhug obboleeyyan ha wajji dhalate bichaa miti wajji nyaanne wajji dhugne obboleeyyan wal godhanne jechuu biyya namaa keessatti ni beeytanii obboleeyyan akkasuma ha wajji dhalate miti arra amma ol bahee dachaas na haddadu maalirra na haddada surprising maali surprising na godwan maali dilli surprising si godha gana marre si godhaati waan aje maali wanni ajaa'iba kana gabbaastu dachaas if kabaji qaceellotti if kabaji ana Birkiisaan akkuma gartan birkiisaa wanta kan siidhama obboleettii irratti urjii laallattee urjii sii dhiiseen gammadi urjii siifin dhiisaa garuu waan ajaa'ibaa sitti as baasuudha atiin baana birkiisaa tamaam waan ajaa'ibaa takkaan si as baasaa sapiraayisii si godhu sapiraayis faranjiin baantu son gartanii sapiraayis eenyuufiin qaba birkiisaafin qaba asirratti waan takkan dubbadduan waan ajaa'ibaatiin birkiisaa sapiraayis godhuuta birkiisaa mana kiyya dhuftee natti dulti naa wajjin wal lolti akkana gosummaan irratti oofti jechuu wayyi. Bikki kana gosa gosa namni wal ajjeesan jiru namni waa wal godhan jiru gosa gosa nati odeessitu bikka kana dhiiniin dhufne wanti takkan dhufne maali gosa gosa nati odeessitu an gosummaa atiif Faayizaa fi ati jabitaa jamirgaati an takka wannin sirratti oofan jiru dachaas abdoo if kabaji an siime hangaan si kabaju takka if kabaji ammoo yoo kabajaa wallaalte ani siifin jira siimeetiin jira. Ammaan intala teenya rurrusee jetteeti birkiisaan na baadiltee na arrabsitee mana kiyya kana dhuftanii viidiyoo si agartan gaa waan akkana jeesinii muummee. Akkasii birkiisaa dhiiseetiifin jira urjii ammoo urjii dhiisee Faayizaan fuudhachuu kiyyaa miti Faayizatti hin deebi'an. Waan Faayizaa dariniitiin qabadhee dhufa birkiisaa akka taatu tamaam amman dubbadhu na eeggadhu akkasii hordoftootaaf kabaju. Yoo ammoo na barbaada qabaatte kabajaa wallaalte siifin jiranillee akkasumattiin siifin jira laakiin if kabaji afaan keessirreeffadhu hootu amma booda waan akkanaatiin as gubbabbee kana dhiinii dhufeen jiru ana atii fi anaa fi Faayizaanis obboleeyyan nuti an gosaan sirra ofeen qabu waan akka dhiinii bu'eetti gosa narratti ooftanii waan narratti ooftanii ani waan Faayizaa irratti dalaydurraa hin ol bahee dubbadhee asitti illee dubbadhanii dhaqajee mana kee dhaqee sibiratti illee dubbadhe si boodan dubbanneen asirra baatee wanni na haddadduuf hin qabduan kabajaa fi godhe antana booda hin beeku an dachaas arra booda waan akkanaatiin ol baatee ani keeysan jiru. An sintuine an wanni na aarsichiise akkamiggaa Faayizaa arraan tana siin fuudha jettee ol baaftee daawwattoota biratti addunyaa irratti qilleensa irratti ol baaftee hundinuu quba qaban daawwattoonni nama tokkochirra ol baaftee siin fuudha Faayizaa akkana jettee dubbattee hundi namaa afaanis hin qabne hin jirtu dubbattee nama dhageessitee garagaltee mana si wajji kireessitee halle si wajji aftee deemii dalagiiti inshaallah waan afallee meeshaa itti bitanna jettee miskiintitti dalagaa geeffatte. An feetu urjii dhiisi feetu wajji jiraadhu allaaki wanni ol bahee na lolchiise maalii fi arraan tana Faayizaa akkas gootaa Faayizaan miskiina dubbii hin beektu akkuma itti dubbattu sani Faayizaan nama garagaluu hin beektu. Laakiin maaliif akkas goote jechuufin ansantu na aarsee na ol baasee achillee mana keessif na fidee na dubbachiise jechuu.
ilmi namaa tokko si duuba deemee dubbachuurra si dura deemee dubbachuu takkaa irra jira jechuuf illaa mana kee barbaadee kaniin hin beekne san dhufee maaliif akkana goota dachaa siin garsa urjii sanillee dhuguma urjii sana odoo guyyaa san mana sanitti harkee waan biraati jechuu. Niin onnadde jechuun nama maqaa si kaasee ol bee dhalaa ammaas hunoo harkadde jettanii waa meeqa laaqqattan hin dubbanne. Laakiin ammaas ol baatee na haddadu maali wanni na haddadduuf? Maali anni wanni saybiraas na gootu bilqiisaa na agartee wanni sin goone feetu lakkaa'e feetu dhiisi sun dantaa mataa keetiiti. Dantaa mataa keetiif feetu dhalaa lakkaa'e faayidaa yoo irraa hafteet wanni irraa hafe hin jiru addunyaan irraa hafne. Nama akka nama addunyaa si jalaa maree takkatti faayidatti illee deebi'u jinnitti illee deebi'u itti illee deebiin faayidaan si haajaan qabdu akka keetii kana sharmuuxicha dhalaa lakkaawaa oolu. Dhaluma lakkaawaa oole ati umrii kee hin fuudhini akka unoo daawwattoonni siin jiru sa'ati dhiiraa siin jaan kun dhiiraa miti hin dhageenye uummanni waan si jala jaan komantii tee guutuu niin laalaa baran siin laala siin hordofaa bar komantii waan namni siin jiru ati nuu nama dhukkuba qabu fakkaattaa siin jaan dhalaanuu si dheessiti mee takka kas bultii si wajji hortee si wajji teessu arge maan fuudhin dila kana maan fuudhin maaltu si kaaye. Maali wanni si kaa wanni sin fuudhi wanni dhalaa lakkaa ooltuuf akkuma dhalaan ummanni baanu komantii si barreessanii afaaniin laaqachuu malee wayee dhalaatti bulfatanii fi akka dhalaa hojii jiraatu hin beektu. Silaa beektee ol baatee waan akka raanaasoo itati baalageedha. Baalageellee baalagee if kabaji. Anammoo yoo na barbaaddee qaceellotti siifin jira. Siifin jira nammoo siin kabaja eega ol baatee dachaas na haddaddee yaa dachaas abdoon haddaddee kabajaan keenya walib baana akka mana haaraya walib baana maali wanni anna haddadduuf na dhagee gulqiisa maal na gootan jechi na jalaa marta mochitee na bulchita koolchee nama bulchu rabbii if kabaji waan haasoyte kana sirreeffachuu baatta an dalagaan si godhadha dalagaan si godhadhoo taa'uu baatte adabatte ifiijii dhadhaan na dhugii siifin dawaa qabaa jee an siifin dawaa qaboon gattaa'uu dhabde siin gatteessisaas dhalaati jala deddeemtu kanallee akka ati dhalaarra hanaayituun si godha akkam dachaasan yoon kee laakiin baalagee jarjaraadha dhiirti akkanatti wahallee naasoytu dhiira wayitu irraa dhiira ati ni hunadhoo dhaawu akkana si jala komantii barreessanii silaa dhiira taati har'a dila kana jiraattee kophaa jiraattee deddeemtee namni dhiirti takka as bahee dhalaa taan arku garangalu garagaggal gaararraa baananati gaararraa gartee gaararraatu waan muka isiin korte fakkaata ati nama gaararraadha mush balii aadamii miti ati akka keetii kun ha kabajaan qabne kabajaa fi godhiyaan an siimaan ol baatee na haddadu an jaartii dhiiraatis kabajaan qaba akka keetii kabajaa dhabee miti laakiin na barbaaddu hoo ifirraan si dhorkuu taadachaas feetu ol bee feetu dhiisi urjii feetu annan dakalle san isinii wal beeka an wanni na ol baasee na dubbise maaliif itti taphata jechuu malee abbaa feetee hojii jiraadhu hurriyya qabda laakiin nama taphachuun takka haraami jeetiin ol bahee achitti illee si dhufee dubbadhe jechuu kana dubbise sani dhalaa feetee yaamii laaqqadhu waan feete laaqadhu sabbiraa sadi na gosa feetu dhiisi feetu hojjitee urjii isinii dhiise daawwattoon dhiise wanni naan jettan dhuga sanne taa akka qoonxari qaxachiftu duraanu qaxaxaxatu siifin ta'ini akka ati feetu sani siifin ta'ini akka faayisaa dalagaa geeffatte san isii geeffachuu dadhabdeen si didde sun mala keessirra garte urjiin mala keessirra agartee si jalaa hafte si fiddee dhiirallee si tumsiiste ha fiidiyoo irratti hin baasin baga fiddee akkas si goote baga si garsiiste laakiin ani mush dhiiralleen si fidee anummaan dhalaan ati agartu tun bilqiisaan jechuu tamaam siin garsiisa isiin dhiiraan si barbaaddeemi siin garsiisaan laakiin adabadhu dachaa siimeetiin jiraan kabajaa fi godhi an jaartii dhiiraati oguun waan akkana haasawtu kana haasawuufuun qabu laakiin yoo na barbaadde waan sabbiraas na gootu sanillee gaa baafadhu nagarsiisi fidiitii nagarsiisi sabbiraas ati na gootu san
bilqiisa sanuu afaan baafattee maqaa kiyya ol kaaftee. Laakiin siin garsi mana sanirraa illee yoo dachaa ansin baasin narraa gattaa'u didde maaliifin fitti seenee wahee bilqiisa ansin godhachiisin laakiin na agarta. Wahuma sabbiraas na gootu san ol baasii na agarsiisime. Wahuma ati na gootu san akkam na gootu. Na tumsiista dhala na tumsiista. Moo akkam na goota moo jechitana na jalaa martaana. Maali wanni ati na godhuu dandeessu. An waan takka ilmi namaa nan godhe yoo rabbii guddaa taate malee. An namaan sisee bargizee mana keenya dhuftee akkasitti nyaattee wajji nyaannee dhuyne sanati baalagee illee baalageedhaati. Kabajaan qabne kam. Adabadhu an siime arra booda maqaa kiyya ol fuudhiti dachaas ni agarta. Amma booda si arku. Amma booda si arku ol baatee na dubbattee an. Ummata kaan na seeta xaxaxaxaxa jirra baatee wanni yattu. An si jalaa illee na fulaan. Siime if kabaji. Kabajaan kintaala. Kabajuu baannaan harkarraan sii hakkaayaan. Oowwaan harkarra sii haa siimean. Na barbaaddattee miti. Akka na barbaaddattee nan dhabdu. Anuma tana. Firraan si hambisa. Firraan si hambisuu ta'a dachaas. Karabbiin si numaa caljee dhiisime. Bade baalagee ajaawa. Tortora. Woon sin garsiisin dachaasan. Ni agartana anna na barbaaddattee mi ana kadhalaadha. Aboyoon sirraan kafalin baalagicha ol baatee numaa na haddadde. Naddicha. Hiriyaatee naddoon minni si jalaa fixe hiriyaatee. Arraanaa sii bihee. Kaafaan muqaaxaa. Kadhalaa sharaasharu sharshaarii. Fattaalticha. Ana sabbiraas na goote maali sabbiraas na gootu sun. Baalagee ka wajji nyaanni mbine ka qorii nyaatetti udaan wasaka kuduraa wasakticha naddo lakkaaw. Otoota abdota wallah duna aarse dachaas kun kana baalagee saniifuu mee dhiifama narraataa daawwattoota abdota. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.